yaadannoo waraana addunyaa lammaffaa magaalaa Hirooshiimaa biyya Jaappaan irratti mudatee sababeeffachuudhaan mootummaa biyyattiitiin walakkeessa magaalaa Hirooshiimaatti kan bobeeffame yoo ta'u, boba'aan madaalamee itti biifamaa bifa kurraasiitiin waggaa 50 oliif bifa isin argitan kanaan boba'aa jira. Miseensonni waraanaa namni lama biyya Ameerikaa irraa ajajamuudhaan atoomik fanjii fudhatanii gara biyya Jaappaan magaalaa Hirooshiimaatti ergamuudhaan ganama irraa sa'aatii 2 irratti uummata biyyattii 200,000tti dhiyaatu sakandii muraasa keessatti barbadeesse. Namoonni lamaan fanjicha darbatan kun waajjira mootummaa tokko akka dha'uuf deeman isaan malee magaalaa guutuu waan barbadooftuun seene turan. Yeroo darbatanii gara samiitti ol ka'uudhaan of jala gadi ilaalanis magaalattiin guutumaa guututti barbadooftee jirti. Isaanis naasuu keessa galuudhaan maal goone jechuudhaan wal gaafatan ja'ama. Manguddoo waggaa 74 yeroo san daa'ima umrii 10 ture turtii BBC waliin taasiseen akka jedhutti ani yeroo sunitti magaalaa Hirooshiimaa irraa moggatti ba'ee gaara tokkorran jira. Garuu taatichi yeroo uumamu magaalattii yeroo barbadooftu ija kan kootiin arge jan. Muummee ministeera duraanii Barack Hussein Obamaan manguddoota biyyattii keessatti hafan muraasa walitti qabuudhaan dubbisee ture. Dogoggora gaggeessitoonni biyyattii yeroo sirriitti raawwataniif dhiifama gaafachuudhaan yeroo ammaatti immoo hariiroo gaarii biyyattiin lamaan akka waliin qabdu dubbatan. Biyyi Ameerikaatii fi Jaappaan yeroo ammaatti hariiroo gahaa waliin kan qaban yoo ta'u, dhaabbileen mootummaas ta'ee dhaabbileen gurguddoon faabirikaaleen garaagaraa biyyattii keessatti magaalaa Hirooshiimaatii fi magaalota biyyattii hedduu keessatti dhaabbatanii jiru. Uummanni Jaappaanis yaadannoo guddaa hin dagatamne jechuudhaan siidaa yaadannoo gurguddaa dhaabanillee ammaaf kan nu barbaachisu nageenya. Yeroo sunitti Jaappaanis ta'ee Ameerikaan balleessanii jiran. Utuun hin lolle ta'ee lolli kun hunduu magaalaa teenya hin barbadeessu, lammiilee keenyas dila kana hin dhabnu. Kanaafuu ammaaf kan nu barbaachisu nageenya jechuudhaan daa'immanis baay'inaan mana barumsaa keessatti waa'ee nageenyaa bal'inaan barsiisu. Taambilaan yookaan immoo mastaawaqaaleen magaalaa keessatti laxxafaman baay'inaan kan isaan dubbatan nageenya yaadannoo jedhudha. Maaliif seete lolli waan ta'e arginee jirra. Kanaafuu lolli balaadha, ibidda jechuudhaanis siidaa yaadannoo ibiddaa waggaa 50 boba'aa jiru kana dhaabanii jiru. Anis seenaa qabatamaa barsiisaa ta'e kana toora intarneetii irraa argadhee gara afaan Oromootti hiikee isiniif dhiyeesseen jira. Toora intarneetii Googilis ta'ee yuutuubii irra seentanii Hirooshiimaa jettanii yoo itti barreessitan lola hamaa kana guutumaan guututti seenaa qabatamaa argachuu dandeessu. Maalumaafuu chaayinaalii sabiskiraayib godhuu, viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa isiniin jecha horaa bulaa.